ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname qabannee dhiyaannee jirra. Ibsicha wajjin Anaabtaam Tasfaayeeti. Ammas filmaanni aba'u qabsoo karaa nagaatiin mirga uummata Oromoo kabachiisudha. Ibsa gabaabaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname. Edda halkan jimaata guraandhala 29/2020 mana jireenyaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan ta'an tokko Jaal Abdii Raggaasaa miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo, lama Jaal Mikaa'el Boruu miseensa gumii shanee adda bilisummaa Oromoo, sadi Dr. Shurguut Galataa gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo, afur Gamteessaa Boruu gorsaa diinagdee adda bilisummaa Oromoo, shan Jaal Kennasaa Ayyaanaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'anii fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kan ta'an jaha Tasfaayee Makkoo miseensa adda bilisummaa Oromoo, torba Abdul Karim Abdurrahman miseensa adda bilisummaa Oromoo, saddeet Muhee Raayyaa miseensa adda bilisummaa Oromoo, sagal Salamoon Tashoomaa miseensa adda bilisummaa Oromoo. Walumaa galatti nama sagal manatti marsuun erga ugguraniin booda har'a ganama hayyama mana murtii alatti mana isaanii sakatta'uun qabanii hidhanii jiru. Poolisiin hidhaa kana yeroo raawwatu ajaja mana murtii osoo hin qabaatin kabajaa fi ulfina namoomaa isaanii sarbuun sa'aatii dheeraaf harkaa fi miilla isaanii erga hidhanii qorra keessa tursisaniin booda akkuma kaateenaan harkaa fi miilla hidhanitti konkolaataan fe'anii waajjira poolisii Finfinnee sadaffaatti fuudhanii deeman. Hidhaan hooggantootaa fi gorsoota keenyaa kun qaama duula hidhaa bifa haaraan adda bilisummaa Oromootti baname yoo ta'u, akeekni isaas waliigaltee Asmaraa hagayyaa 7/2018 ABO'n mootummaa Itoophiyaa waliin tahee cabsuun adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa keessaa baasuu, dirree siyaasaa walabaatti karaa cufuun sirna abbaa irrummaa babal'isuu, filannoo fuuldura keenyaa kun karaa nagaa, tasgabbii, haqaa fi dimokiraatawaa ta'een akka hin gaggeeffamneef fedhii hawwii qaban dhugoomsachuu fi qabsoo wareegama ulfaataan itti kafalamee as gahee dhabamsiisuun yaalii sirnoonni darban itti milkaa'uu hanqatan tarii milkoofnaa laata jedhanii ABO cabsuuf ijibbaata dhumaa bifa haaraan kan eegalan jennee amanna. Boordii filannoo Itoophiyaa dabalatee qaamonni egeree biyya keenyaaf dhimmaman hunduu dirqama isaanii akka bahatan dhaammata. Deeggartoonni fi uummanni Oromoo kabajaan adda bilisummaa Oromoo jala hiriiree qabsoo karaa nagaan itti jirru galmaan gahu cichoomina dachaa yeroo kamuu caalaa akka hojjetu yaadachiisa. Tokko hooggantoonni, gorsitoonni fi miseensotni keenya kun saffisaan akka hiikamaniif boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhaabileen mirga namoomaaf falman, ejjettoonni sirna dimokiraasii dagaagsuuf hojjetanii fi hawaasni addunyaa akka dhiibbaa taasisan gaafanna. Lama tarkaanfiin hidhaa hooggantoota, miseensotaa fi gorsoota keenya irratti baname gocha jaarmiyaalee Oromoo hundarratti fudhatame ta'uun hubatame. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hundi sagalee tokkoon adda bilisummaa Oromoo cinaa hiriirtanii hooggantootaa fi miseensonni keenya kun akka hiikamaniif dhiibbaa gama keessaniin taasisuun dirqama isinirraa eegamu akka bahattan cimsinee gaafanna. Dhumarratti adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan eegale murannoo fi cichoomina olaanaan kan itti fufu ta'uu yaadachiisaa, daba, shiraa fi dhiibbaa kamiifuu kan hin jilbeeffanne ta'uu waadaa uummata keenyaaf seene ni haaromsa. Injifannoon uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo guraandhala 29 bara 2020. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kanatti aansuudhaan haalli itti Jaal Abdii Raggaasaa qabamanii fi mana isaan irratti maaltu akka raawwatame ragaan tokko nuuf ergamee jira. Ragaa suur sagaleedhaan nuuf ergaman nuti bifa barreeffamaatti jijjiirree suuraa achii arganne haalitti aanuun qindeessinee isinii dhiyeessinaa nu faana tura. Hidhaan guyyaa irraa hooggantoota ABO irratti raawwatame yaaliin ajjeechaas kan itti haggamame ta'uu ragaaleen KMN qaqqaban ni addeessu. Ragaan suuraan deeggaramee nu gahee akka ibsutti hooggantoonni mootummaa mana marsanii turan kan foddaa ciisichaa obbo Abdii Raggaasaa irratti qiyyaafatanii qawwee dhukaasanii jiran. Rasaasni dhukaafames foddaa cabsee siree obbo Abdii irra bu'ee akka jiru suuraan nu qaqqabe ni addeessa. Dhukaasa kanaan obbo Abdiin haa miidhamanii miidhamuu baatanii wanti qulqulleeffanne jiraachuu baatus humnoonni mootummaa gara 40 ta'an kaleessa halkan walakkaa irraa kaasanii manicha marsanii akka bulan beekameera. Akka kanaan ganama barii balbala cabsuun hooggantoota ABO lamaan walitti hidhanii lafarra ciibsanii salphisanii fi itti roorrisaa akka turan ragaan arganne ni addeessa. Poolisoonni irra caalaan afaan Amaaraa dubbatan kunniin waan mana keessa jiru bakka ragaan ijaa hin jirretti akka fedhanitti diiganii sakatta'aa turan. Suuraan nu gahee akka ibsutti meeshaan hooggantoota ABO mana keessatti bakka halletti faca'ee jira. Humnootni mootummaa kun kana malees meeshaalee akka kompiitara, moobaayilaa fi qabeenya dhuunfaa hedduu osoo hin galmeessisin seeraan ala saamanii akka fuudhan beekamee jira. Kabajamtoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwork xumura irratti immoo
rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa fi falmaan dhala namaa akkasumas nama siyaasaa kan turan obbo Yaayyaa Bashir dhimmuma kanaan wal qabatee barreeffama tokko barreessanii jiru. Barreeffama isaanii aleetti aanutti isinii dubbisnaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura. Mootummaan Bilxiginnaa dhaabbata mormituu Oromoo keessaa aba'oo dursee nyaachuuf duula banee jira. Warra kaaniifis dabareedhaan itti dhufuuf jira. Yeroo ammaatti hooggantoonni gariin hidhamanii gariin marfamanii eegamaa jiru. Odeessi rifaasisaa kan gara dabarsuuf jecha dhimma afaan Oromoo afaan hojii biyyoolessaa ta'e jedhu kaadiroota isaaniitti himanii afarsiisaa jiru. Uummanni Oromoo hooggantoota isaa hidhamaa fi doorsifamaa jiran dagatee jara waliin akka awwaara kaasuu barbaadu. Dubbiin afaan Oromoo amma odeessan kun haaraa miti. Ji'oota muraasa dura gaafa Bilxiginnaa labsuuf ciniinsuu jalqaban baga gammaddan jedhanii labsan. Sanaan qabanii Bilxiginnaan waan jedhamtu san Oromoo waga'uut ture. Sabni garuu ni dide. Yeroo sanatti yaada keenya ibsannee turre. Dubbiin labsii afaanii kun Amaariffa nugusoomsanii afaan Oromoo tarree afaanota ol guddatoo keessa gadi buusanii itti qoosuu akka ta'e ammas jala murreetti himna. Borus arguuf jirra. Uummanni gaafiin isaa tuffii akkasii irraa walaba tahee akka deebii quubsaa argatu qabsoo isaa itti fufuu qaba. Qabsoo waliin ga'uuf ammoo dhaabota qabsoo dantaa osoo hin bitamne haqaaf cichanii dhaabbatan waliin hiriiruu qaba. Ajandaa fakkeessii akkasii jala gugatamee aleellaa dhaabota qabsoo isaa irratti raawwatamaa jiru onnee guutuun mormuutu irraa eegama. Tolega, kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwork sagantaan addatti qopheeffannee irraa dhiyaanne kana fakkaata.